Hello, dhaggeeffattoota akkam jirtu fayyaa nagaa. Ani Mubaarakiin jedhama, barsiisaa afaan Ingiliffaati. So today we're going to learn about these special sentences. Jechoota barbaachisoo kana nama meeqatu beeka waan jedhu. YouTube kiyya yoo barbaaddan, here is our YouTube English for a Better Life. YouTube isaa dhaquu dandeessanii. Facebook Mubaarak Amaan jedha. So these are my platform. So let me write it for you for YouTube, like English for a better life. For a better life. Inni kuni YouTube kiyya jechuudha. Achi dhaqxanii achirraa subscribe gootanii barnoota hedduu argattu. Irra hedduun isaa Amaarinyaan jira. Now we're going to switch to Oromo, okay? So go there and study your English. We have a slogan, learn, tamar, barat, wanjid, kamna. Tanafu, isa ar ilaallu kana, we are here. We're going to see this one, okay? I love you. Namni tokko, I love you. Yoo jedhe, maal jechu? I jechuun kuni maali? Okay? Love and you. I love you. Love jechuun jaalala. You jechuun eenyu? Si jechuun. You jechuun si. Okay? I love you yoo jedhe ani jechuudha. I jechuun ani si jaaladha. Ani si jaaladha. Full stop. Ani si jaaladha yoo jedhe namni tokko I love you jechuudha. Okay. What about I miss you? Miss. I miss you jechuun si yaada jechuudha. I miss you. I ana akkuma jennetti amma siin jira. I jechuun ana, miss jechuun yaadudha, you jechuun si jechuudha. So I miss you yoo jedhe ani si yaadee jechuudha. Ani si yaade. Full stop. Ani si yaadee jennaa jechuudha. This is day. Ani si yaadee jenna jechuudha afaan keenyatti. Okay? Baay'een keessaniin beektan jedhee yaada warruma hin beekneef irra deddeebinee yaaluuf practice gochuuf jechuudha. Okay. What about here? We are here. I need you. I need you. I need you. I need you. Okay? I need you. Maal jechuudha? I jechuun ana, need jechuun barbaaduudha. You jechuun si jechuudha. Ati na barbaachistaa jechuudha. Ati ani si barbaadaa jechuudha. Ani si barbada. Ani si barbada. Okay? I need you. Ani si barbada. Okay. Now we are here. I want you. I want you. Want jechuun kunis barbaaduudha. You jechuun siidha. Ani si barbada jechuudha. Garaagarummaan isaa hoomaati. Ani si barbada. I want you hojjetan. Ani si barbaadaa jechuudha hiika biraa miti. Ani si barbaadaa hojjetan garaagarummaan kanaa fi kana I need you and I want you. I need you kuni, it is very important. Okay, it is very necessary. Something which is like very crucial. Waan baay'ee sirriitti barbaaddu tokko hiriyaa lamaa jira. Fakkeenya hiriyaa lamaan keessaa tokko ka sirriitti irra barbaadduun I need you jettaa jechuudha. Okay? I need you jetta. Lamisaale, fakkeenyaaf I need you waan jettu kuni isa malee jiraachuun akka hin danda'amne tokkotti gaafa yaaddee jechuudha. Okay? Garaagarummaan isaa kana. I need you, I want you, si barbaada lachuu akkuma tokkotti hojjeta. I choose you. Okay? I choose you. Ani si filadhaa jechuudha. I choose you. Ani si filadha. Ani si filadha. Ani si filadha. I choose you. Ani si filadha jechuudha. Okay? I choose you. Ani si filadha. I trust you. I trust you. Ani si amana jechuudha. Trust jechuun amanuudha. Ani si amana. Ani si amana. I trust you. What about I kiss you? I kiss you hojje namni tokko ani si dhungadha jechuudha. I kiss you. Kiss jechuun dhungachuu ni beektu hundi keessanuu. I kiss you hojjettanii namni tokko
amma barattanii deemtanii apply hin godhinaa maleedha. I kiss you yoo jedhe ani si dhungadhaa jechuudha. Ani si dhungadha. Ani si dhungadha. Okay? I kiss you jechuun kana. So don't forget to follow my Facebook and especially YouTube. Go YouTube. It's a very necessary platform to teach you guys. Go YouTube and study your language, especially English and Amharic. Oromo, all languages are important. This is our lesson for today. Thank you for watching it. See you again.